Hojmaatonni yakka ittisuu qorannoo fi odeeffannoo walitti qabuu teeknooloojiin deeggaramuun hojjetamaa akka jiran poolisiin federaala Itoophiyaa beeksiseeti jira. Yaa'iin dargaggoota BRICS 10ffaan tumsaa fi walta'iinsa dargaggoota biyyoota miseensa BRICS ta'an jidduu jiru cimsuuf balbala banuu manni maree dargaggoota Itoophiyaa beeksiseeti jira. Gareen basaastota Kooriyaa Kibbaa ulfaatinni qaama hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un dabaluu hordofee qondaalonni Kooriyaa Kaabaa qoricha barbaacha bobbaafaman jechuun himan. Yooyyaa harka fuunee kam jirtan jaalatamoo daawwattoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa isin haa dhaqqabu. Waliif TV irraa oduulee isaatii kanaaf qindeeffanne isin biraan geenya oduu isinitti himuudhaan kan isin faana turtu an Asaantii Maammadii hanga xumuraatti nu faana tura. Hojmaatonni yakka ittisuu qorannoo fi odeeffannoo walitti qabuu teeknooloojiin deeggaramuun hojjetamaa akka jiran poolisiin federaala Itoophiyaa beeksiseeti jira. Daraartuu Garbaa dabalata qabdi. Hojmaatonni yakka ittisuu qorannoo fi odeeffannoo walitti qabuu teeknooloojiin deeggaramuun hojjetamaa akka jiran poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Poolisii federaalaa Itoophiyaatti hoogganaan ittaanaa qajeelcha opereeshinii qajeelcha waliigalaa qorannoo yakkaa Mul'isaa Abdiisaa hojiiwwan gama yakkaa ittisuu fi qorannoon hojjetaman ilaalchisuun miidiyaa waliin gaaffiif deebii taasisaniiru. Yakka qorachuu fi ittisuutiinis hojmaatota teeknooloojiin deeggaramanii fi si'ataa bal'inaan hojiirra oolaa akka jiran ibsaniiru. Yakka ittisuu irratti walitti hidhaminsa cimaan poolisii fi hawaasa gidduu jiru carraa dabalataa ta'uusaa eeranii hojmaata qindaa'aa akkasiitiin jijjiirama qabatamaa fiduun danda'ameera jedhaniiru. Yaaliiwwan yakka adda addaa magaalaa Finfinneetti fashaleessuudhaan kanneen badii raawwatan to'annoo jala oolchuun seeraaf dhiyeessuun kan danda'ame tumsa poolisii fi hawaasaatiin ta'uu dubbataniiru. Hojmaatonni yakka ittisuu qorannoo fi odeeffannoo walitti qabuu teeknooloojiin deeggaramuun hojjetamaa jiraachuun hojimaata poolisii si'ataa fi ammayyaa taasiseera jedhaniiru. Fuulduras hojimaata poolisii caalaatti ammayyeessuuf hojjetamaa akka jiru eeranii tumsii fi hirmaannaan hawaasaa akka itti fufu gaafataniiru. Qaamota gocha yakkaa irratti hirmaatan to'annoo jala oolchuun seeraan akka gaafataman gochuuf cimee akka itti fufu itti gaafatamaan kun mirkaneessaniiru. Rakkoolee olaantummaa yaadaa fi mariidhaan karaa qaroomeen furuun nageenya waaraa fiduun itti gaafatama hundaa ta'uu akka qabu hubachiisaniiru. Yaa'iin dargaggoota BRICS 10ffaan tumsaa fi walta'iinsa dargaggoota biyyoota miseensa BRICS ta'an jidduu jiru cimsuuf balbala banuu manni maree dargaggoota Itoophiyaa beeksiseeti jira. Liyaa Taaddasaa dabalata qabdi. Yaa'iin dargaggoota BRICS 10ffaan tumsaa fi walta'iinsa dargaggoota biyyoota miseensa BRICS ta'an jidduu jiru cimsuuf balbala banuu manni maree dargaggoota Itoophiyaa beeksisee jira. Jilli pirezidaantii mana maree dargaggoota Itoophiyaa Fuad Gaannaan durfamu yaa'ii dargaggoota BRICS 10ffaa guyyoota darban Raashiyaatti gaggeeffame irratti hirmaatee jira. Pirezidaantiin mana maree dargaggoota Itoophiyaa Fuad Gaannaa Itoophiyaan hirmaannaa yaa'ii kana irratti taasiste ilaalchisuun har'a miidiyaaleef ibsa kennaniiti jiru. Ibsa isaanii kanaanis yaa'ii kana irratti Itoophiyaa dabalatee biyyoota miseensa BRICS hundarraa hooggantoonni dargaggootaa fi ministeerotni hirmaataniiru jedhan. Itoophiyaan BRICSitti erga dabalamtee yeroo jalqabaaf yaa'ii kana irratti hirmaachuus ibsaniiti jiru. Yaa'ii kanaan barnootaa fi leenjii, saayinsii, kalaqaa fi teeknooloojii, carraa hojii uumuu, fayyaa, ispoortii fi aartii irratti mari'achuu ibsaniiti jiru. Yaa'ichi dargaggoonni biyyoota miseensa ta'an waltajjii tokko irratti walitti qabamanii dhimma waloo isaanii irratti mari'achuu fi carraa isaanii irratti akka mari'atan balbala baneeras jedhaniiti jiru. Dargaggoonni dhimmoota hunda galeessa siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa biyyoota isaanii irratti dammaqinaan akka hirmaatan waltajjiin kun haala mijataa kan uume ta'us eeraniiti jiru. Pirezidaantiin mana maree dargaggoota Itoophiyaa Fuad Gaannaa akka jedhanitti yaa'iin kun tumsaa fi walta'iinsa biyyoota miseensa BRICS gama dargaggootaan jiru cimsuuf balbala baneeras jedhaniiti jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa himannaa mootummaa Eertiraa irraa dhiyaate maqballeessiidha jedhe. Daandiin qilleensa Itoophiyaa imaltoota irratti dararaa qindaa'aa fi itti yaadame geessisa jechuun himannaa mootummaan Eertiraa irratti dhiyeesse hojii maqballeessiidha jechuun kufaa taasiseeti jira. Mootummaan Eertiraa ibsa tibbana baaseen daandiin qilleensichaa imaltoota irratti dararaa geessisaa jira jechuun ji'a fulbanaa booda balalii gara Asmaraatti godhuu akka addaan citu murteessuu beeksiseeti ture. Kana hordofee hojii gaggeessaan daandii qilleensa Itoophiyaa Masfin Xaasoo ibsa kaleessa laataniin abbaan taayitichaa balalii akka addaan kun nu dhorkuu bira darbee himata dhiyeessee hojii maqballeessii waan ta'eef himatichi fudhatama hin qabu jedhan.
Barattoonni lakkoofsaan 400 siqan aanaa darraarraa qormaata kutaa 12ffaa fudhatan gara maatii isaaniitti deebi'uu hin dandeenye. Waajjirri barnoota aanaa darraa haala barattoota kanaa guyyaa guyyaadhaan hordofaa akka jirus ibseetii jira. Uudii Musaa guutuu gabaasa kanaa qaba. Godina Shawaa Kaabatti ka argamtu aanaan darraa aanota godinichaa sababa rakkoo nageenyaatiin raafamaa jiran keessaa takka yeroo taatu qorumsa biyyoolessaa kutaa 12 bara kanaa fudhachuudhaaf barattoonni gara dhaabbilee barnoota olaanoo naannicha jiranitti imalan keessaa kanneen lakkoofsaan 395 ta'an raayyaa ittisa biyyaatiin eeggamuudhaan gara yuunivarsiitii Salaaletti eeggeeffamanii booda akkuma qorumsa isaanii xumuraniin gama maatii isaaniitti deebi'uudhaaf haala rakkoo nageenyaa naannicha jirurraa kaka'e gama maatii isaaniitti deebi'uu kan danda'an ta'uu isaanii dhaga'ameeti jira. Qorumsi akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 14 bara 2016 xumurame yeroo ta'u barattoonni aanaalee godinichaa irraa yuunivarsiitii Salaalee seenan gara bakka irraa dhufanitti kan deebi'an yeroo ta'u kanneen aanaa darraa irraa deeman ammoo garuu haga ammaan tanaatitti mooruma yuunivarsiitii keessa jiraachuudhaa fi gama maatii isaaniitti kan hin deebiin ta'uun isaanii dhaga'ameeti jira. Dhimma kana kee ilaallateen ammoo itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii aanaa darraa aadde Algaanesh Tasfaayedha. Barattoonni aanicharraa qorumsaaf gara yuunivarsiitii Salaalee deeman 395 ta'uu isaaniitii fi kanneen keessaa barattoonni 255 dhiira 140 dubartoota ta'uu ibsuudhaan barattoonni kunniin ammoo mooraa yuunivarsiitii keessa akka jiran dubbatteeti jirti. Aanaa darraa keessatti hidhattoonni lama sossoo'uu isaaniitiin imalli geejjibaa magaalattirraa gara magaalaa fiicheetti taasifamu eega addaan cite bubbulee jiraachuunis dhaga'ameeti jira. Haalli nageenyaa aanaa kanaa rakkisaa eegatee bubbulee ka jiru yeroo ta'u sababa kanaatiif ammoo magaalaa takkarraa gama magaalaa biraatitti aanicha keessatti sossoo'uun hin danda'amu. Haalli nageenya aanaa kanaa ammoo haalaan rakkisaa waan ta'eef barattoonni kunniin gaafa qorumsaaf deeman raayyaa ittisaatiin ajjabamanii kan geggeeffamanii fi kan hanga mooraa barnootatti geeffaman yeroo ta'u aanaa kana keessa rakkoo nageenyaa hamaan sababa jiruuf sababa sochii hidhattootaatiin geejjibni yeroo mara kan argamnes himameeti jira. Barattoonni aanicharraa qorumsaaf gara magaalaa Fiichee deemanii turan hanga ammaatitti ammoo maatitti kan hin deebine ta'uudhaa fi mooruma yuunivarsiitii Salaalee keessa haga ammaatitti kan jiran ta'uudhaa fi gama maatii isaaniititti kan hin deebiin ta'uu isaaniitis itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii aadde Algaanesh gameessiitiin himtee ka jirtu yeroo ta'u yuunivarsiitii Salaaleedhatti daayirektarri koominikeeshiniitii fi quunnamtii alaa ta'an Dr. Yeshimabeet Boggaalaadha ammoo gama isaaniitiin barattoonni aanaalee biraatirraa dhufan battala qorumsa isaanii xumurametti deebi'anii galuudhaa fi kanneen aanaa darraa irraa dhufan ammoo garuu mooraa yuunivarsiitii keessa jiraachuu isaanii ibsiteeti jirti. Barattoonni aanaa darraatirraa qorumsaaf gama mooraa yuunivarsiitii Salaalee dhaqan jalqabas raayyaa ittisa biyyaatiin eeggamanii kadhaqan ta'uu isaaniitiin deebi'uudhaaf ammoo haalli nageenyaa mijataa waan hin taaneef haga yeroo kanaatitti mooruma yuunivarsiitii keessa akka jiranis himameeti jira. Haala qabiinsa barattootaatiin kan wal qabateen ammoo bakki bultiitii fi nyaanni isaanii yuunivarsiitiin haala mijeessee fi waan jiruuf turtii isaaniitiin homtuu rakkoon takkalleen isaanirraa akka ga'e hin jirre yuunivarsiitii Salaaletti daayirektarri koominikeeshinii fi quunnamtii alaa ibseeti jira. Barattoota mooraa isaanii jiran kanneen hundumaa ammoo wantoota isaan barbaachisan yuunivarsiitii mijeessee fi jiraachuudhaa fi barattoota kana waan barbaachisu hunda guutuufiidhaan yuunivarsiitiin haala hunda mijeessee fi nyaata bakka bultii yaalaa fi eeggumsa taasisaa fi ka jiru ta'uudhas ammoo yuunivarsiitii Salaaletti daayirektarri koominikeeshinii fi quunnamtii alaa itti dabaluudhaan himanii jiran yeroo ta'u barattoonni kunniin mooraa yuunivarsiitii tanaa keessa turuu isaaniitiin miidhaan addatti irra ga'e akka hin jirre addeessaniiti jiru. Qooda fudhattoonni waajjira barnoota aanaa darraa barattoota kana fuudhuudhaan gara yuunivarsiitii Salaaletti geessanis ammoo barattoota kana guyyaan guyyaadhaan hordofuudhaan waan isaan barbaachisuu fi haala maatitti deebi'uu isaan itti danda'an hordofaa jiraachuudhas eeraniiti jiru. Hanga haalli kun mijatee gara maatii isaanitti deebi'anitti barattoonni mooraa yuunivarsiitii keessa turuu akka itti fufanii fi mooraa yuunivarsiitii ala garuu ba'uun akka hin danda'amne daayirektarri
koominikeeshinii fi qunnamtii alaa yuunivarsiitii Salaalee ibseeti jira. Miidiyaalee hawaasummaa irratti odeeffannoon barattoonni aanaa darraa irraa dhufuudhaan magaalaa Fiichee keessatti rakkachaa jiran jettu odeeffannoo dogoggoraatii fi dhugarraa fagaattee ta'uudhaas ammoo itti dabaluun daarikteertichi ibseeti jira. Gareen basaastota Kooriyaa Kibbaa ulfaatinni qaama hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un dabaluu hordofee qondaalonni Kooriyaa Kaabaa qoricha barbaacha bobbaafaman jechuun himan. Boruu Mashii dabalata qaba. Tajaajilli odeeffannoo biyyaalessa Kooriyaa Kibbaa National Intelligence Service'n wixata darbe kana garee seera baastota biyyattiif akka ibsa dhoksaan kennetti ulfaatinni qaamaa hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un amma kiiloogiraama 140 dhaqqabuusaa beeksisee jira. Garee seera baastota Kooriyaa Kibbaa biyya masaanuu pireezidaantii Kim Jong-un ta'e keessaa tokko ka ta'e Lee Soying-kween ulfaatinni Kim Jong-un amma dabalaa dhufe kun ammoo dhukkuboota dabalataa akka sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaatiif isaan saaxileera jechuudhaan Associated Press Mezra gurmuun tika Kooriyaa Kibbaa pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un dhibeewwan ulfaatina qaamaatiin wal qabataniin amma rakkachaa akka jiran eega ibseen duuba qondaaltonni biyyattii ammoo qoricha isaanii barbaacha kutanii jiru jedhee jira. Abbaa fi akaakayyuun hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un illee sababa furdina qaama isaaniitiin dhukkuba onneetiin qabamanii akka du'an ragaan durduube isaanii ni mul'isa. Carraan kun immoo amma ilma isaanii akka qabatee jirus gareen tika basaastotaa kun ibsanii jiru. Sababa kanaaf ammoo qondaaltonni Kooriyaa Kaabaa hoogganaa biyyattii fi qoricha barbaaduu irratti bobba'anii akka jiran miidiyaaleen bal'inaan gabaasaa jiru. Miidiyaaleen odeeffannoo humna tikaatii fi garee basaasa See'ool wabeeffachuudhaan akka gabaasanitti abbaan Niikolaaraa Kim Jong-un dhiyeenya kana ammas ulfaatinni qaama isaa haalaan dabalee jira jedhanii jiru. Sababa kanaaf ammoo Kim amma dhibee dhiigaatii fi akkasumas ammoo dhukkuba sukkaaraatiin rakkachaa jira jechuun gabaasanii jiru. Kim jalqaba torban kanaa keessaa naannoo lolaadhaan miidhame yennaa daawwatanitti ulfaatinni isaanii kan bara 2021 akka deebi'ee jirullee ragaan viidiyoo isaaniirraa mul'atus agarsiisee jira. Kim seentimeetira 170 ka dheeratu yennaa ta'u ulfaatinni isaa immoo kiiloogiraama 140 dhaqqabee jira. Kun ammoo furdina garmalee keessatti karamadamu yennaa ta'u rakkoo hamaaf akka isa saaxilus ogeeyyonni fayyaa keekanii jiru. Kim Jong-un yennaa hedduu dhugaatii alkoolii fi tamboo xuuxuu baay'isa ka jedhaman yennaa ta'u kun ammoo dhukkuba sukkaaraatii fi dhiibbaa dhiigaatiifis isaan saaxilee jira. Ogeessonni fayyaa isaa ammoo alkoolii fi tamboolle dhiisee nyaata isaa sirreessuudhaan ulfaatina qaama isaa akka hir'isu ganna 3 dura itti himanii turani. Sababa kanaanis Kim Jong-un du'eera jechuudhaan oduun bal'aan karaa miidiyaalee qoodamaa ture. Garuu ammoo yeroo muraasaan duuba Kim Jong-un deebi'ee miidiyaalee irratti mul'atee warra isa irratti odeessan salphisee jira. Dhaabbanni basaasaa Kooriyaa Kibbaa National Intelligence Service'n qondaaltonni Kooriyaa Kaabaa hoogganaa isaanii ulfaatina qaamaan rakkachaa jiranii fi qoricha barbaada akka jiranis Associated Press maddeen wabeeffachuudhaan gabaasee jira. Hoogganaan biyya Niikolaara hidhachuudhaan biyya kamuu doorsituudhaan beekamtu Kim Jong-un yoo du'e tarii eenyu bakka isaa akka bu'u waa hin beekamneefis dhimmi fayyaa isaa kunis xiyyeeffannoo idil addunyaa argatee jira. Dhaabbileen basaasa faallaa Kooriyaa Kaabaa imalan hedduun isaanii ammoo Kim Jong-un yoo du'ellee intalli isaanii Kim Jong-hai kan yennoo dheeraa abbaa isaanii cinatti argamtu bakka isaanii ni buutis jechuudhaan tilmaama isaanii kaawwarratti argamu. Egaan jaalatamoo daawwattoota keenya TV waliif irraa oduuleen sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffannee kana gaammaa turanii oduu isinitti muudhaan kan isin faana turte an Asaantii Mahammadiin ture qophiileen waliif TV hafanitti fufu turtii gaarii.